nama kana mata duree akkas irratti nan dubbadha. Hafuura qulqulluun guutamaa jedheen dubbadha. Hafuura qulqulluutiin guutamaan jedhee dubbadha. Hafuura qulqulluu yoo jennu maal jechuudha? Hafuurri qulqulluu eenyummaa akkamii qabaa? Amala akkamii qabaa? Namni tokko hafuura qulqulluutiin guutamuudhaaf maal akka isa barbaachisu, akkamitti akka guutamu, akkamitti yeroo yeroodhaan hafuura waaqaa kana akka fudhatu hin ilaalla waliin. Haleluuyaa! Galanni Iyyasuus Kiristoosiif haa ta'u. Obboloota koo, hafuurri qulqulluun kunii eenyummaa isaa dura guutamuudhaan dura eenyummaa hafuura qulqulluu beekuun barbaachisaadha. Hafuurri qulqulluudhaan guutamuudhaan dura, hafuura qulqulluutiin cuubamuudhaan dura, yeroo yerootti hafuura qulqulluu nu barbaachisu kana fudhachuudhaan dura eenyummaa hafuura qulqulluu, amala hafuura qulqulluu, keessoo hafuura qulqulluu sirriitti adda baasnee beekuu qabna. Haleluuyaa! Waa'ee hafuura qulqulluu kana gaafa dubbannu, hafuurri qulqulluun akka ilaalcha namoota tokko tokkootti gaafa tajaajilaan tokko hafuura isaa baafatee nama tokko harka isaa irra kaa'ee itti afuufu, yookaaniif immoo maayikii qabatee sagalee guddistuu fayyadamee hunda keessanittuu amma hafuurri qulqulluun hin gala jedhee dubbatee yeroo inni afuufu san hafuura akkasittiin darbu qofa miti. Hafuurri qulqulluu kunii yeroo baay'ee tasgabbaadha. Hafuurri qulqulluu kunii mallattoo garaagaraatiin haa dhufuyyuu malee, mallattoo garaagaraatiin haa mul'atuyyuu malee, hafuurri qulqulluun Waaqayyoodha. Hafuurri qulqulluun yeroo hundumatti, bakka hundumatti nu keessa buufachuu danda'a. Waan nutti afuufeef, waan ebeluun harka nurra kaa'ee akkas godheef osoo hin taane, hafuurri qulqulluun nuti ofii keenyaafillee yoo barbaannes illee nurra bu'uu ni danda'a. Anamma waa'ee harka irra kaa'uu mormii kaasaan jiru. Harka irra kaa'uun Phaawulos faa namoota baay'eef yeroo isaan kadhatanitti hafuurri qulqulluun irra buufachaa ture. Namoonni baay'eenis hafuura qulqulluun guutamaa akka turanii fi namoonni baay'een dhibee isaan irraa akka fayyaa turan hin ilaalla. Garuu hafuurri Waaqayyoo namoonni baay'een akka itti hubatanitti, akka saayikoo isaanitti hafuurri qulqulluun kun yeroo tokko dhufee akka bubbeetti namarra bu'ee bakka nama sochoosee, nama raasee, girgiddaatti nama buusee, teessorraa nama garagalchee, nama caccabsee, nama daakee waan namarraa deemutti fakkaata. Garuu hafuurri qulqulluun akkas miti. Nuti guyyaa Gooftaa Yesuus Kiristoos kana amannee kaasnee hafuurri qulqulluun nu keessa buufatee jira. Hafuurri qulqulluun nu cuubee jira. Hafuurri qulqulluun nu guutee jira. Ammas jireenya kiristaanummaa keessatti hafuura qulqulluutiin guutamuun baay'ee barbaachisaa akka ta'e macaafa Efesoon boqonnaa 4:30 irratti yeroo hundumaa adeemsa itti fufaa ta'een hafuura qulqulluutiin akka guutamnu, hafuura qulqulluutiin akka cuubamnu iddoo sun nuuf ibsa jechuudha. Kanaaf ilaalcha ofii sirreeffachuun waa'ee hafuura qulqulluu irratti baay'ee barbaachisaa akka ta'e hin ilaalla. Waa'ee eenyummaa hafuura qulqulluu ilaallee hafuurri qulqulluun kunii Waaqa. Hafuurri qulqulluun Waaqayyoodha. Hafuurri qulqulluun qaama Sillaasee keessaa isa tokkodha. Hafuurri qulqulluun Waaqa Abbaa, Waaqa Ilmaa jennee isa waamnu, Waaqa aangoo fi hojiidhaan, amalaan, waaqeffannaa fudhachuudhaan tokko kan ta'e Waaqa Abbaa, Waaqa Ilmaa wajjiniin qaama Sillaasee keessaa isa tokkodha. Hafuurri qulqulluun Waaqa Abbaa, Waaqa Ilmaa faana qixa waamameera. Wangeela Maatewos boqonnaa 28:18 kaastanii dubbistan Gooftaa Yesuus Kiristoos afaan isaatiin dubbateera. Deemaa erga jedheeniin booda, hojjedhaa erga jedheeniin booda, maqaa Abbaa, kan Ilmaatti, kan Hafuura Qulqulluutti cuubuudhaan bartoota koo godhaa jedhee dubbate. Kanaaf hafuurri qulqulluun Waaqa Abbaa, Waaqa Ilmaa wajjin qixallee waamameera. Hafuurri qulqulluu Waaqa erga jennee, hafuurri qulqulluun hojii hundumaa hojjechuu danda'a. Hafuurri qulqulluun beekaadha. Eenyummaa hafuura qulqulluu ilaalaa jirra. Hafuurri qulqulluun kun beekaadha. Hafuurri qulqulluun jalaa wanti dhokatu, wanti iddoo dhabu tokkollee hin jiru. Hafuurri qulqulluu waan hundumaa adda baasee qoree bira ga'uu danda'a. Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 2:10 irratti akkas jedhee dubbata. Waaqayyo garuu hafuura qulqulluudhaan isa kana nutti mul'isee jedha iddoo sanitti.
yaada waaqayyoo isa gadi fagooyyuu qoree bira ga'uu hin danda'a hafuurri qulqulluun jechuudha. Yaada waaqayyoo isa akkamii waaqayyo garuu hafuurri qulqulluudhaan maal nutti mul'ise? Boqonnaa lamuma lakkoofsa 9 irratti tokkoffaa Qorontos boqonnaa 2 lakkoofsa 9 irratti deemtanii dubbistan waan waaqayyo warra isa jaalataniif qopheesse jedha. Ijji namaa takkaan agarre yaani namaas bira hin geenye gurri namaas takkaan dhageenye erga jedheen booda waaqayyo garuu jedha hafuura qulqulluudhaan kana nutti mul'ise. Isa kam? Dhoksaa isa nuuf qopheesse san nutti mul'ise. Yaada waaqayyooyyuu hafuurri qulqulluun kun qoree bira ga'uu ni danda'a. Hafuura qulqulluu jalaa wanti dhokatu tokkollee hin jiru. Kanaaf hafuurri qulqulluun hunda beekaadha. Hunda beekana. Humtuu jalaa dhokachuu hin danda'u. Ji'a ergamootaa boqonnaa 5 lakkoofsa 1 kaastanii yoo laaltan bara itti ergamoonni kun macaafa hojii ergamootaa kana keessatti tokkummaadhaan jaalalaan walii galteedhaan walii wajjin qabeenya isaanii tokko godhatanii yeroo jiraachaa turanitti ammas namoonni lama Anaaniyaasii fi Safiiraa kan jedhaman namoonni haadha manaaf abbaan manaa maatiin tokko qabeenya isaanii gurguratanii Phexros faatti ergamootatti dabalachuudhaaf hin dhaqani. Isaanis yaada isaanii keessatti osoo hin taane hojiidhumaan waan qaban irraa dhokfatanii kana qofa qabna jennee ageessinu jedhanii walii galan. Gaafa Anaaniyaas dhaqee fuula Phexros dhaabatetti hafuurri qulqulluun immoo waaqa waan ta'eef beekaa waan ta'eef isa jalaamtuu dhokachuu waan hin dandeenyeef yaa nama nana jedheen qabeenyi keessan kun osoo isin hin gurguratin erga gurgurattaniis isin harka jira kan keessan ture maaltu akka ati hafuura waaqayyo sa'ii ta'e kana akka ati hafuura qulqulluu sobdu maaltu si godhe maaltu akkasi jijjiire ittiin jedhee Phexros isatti dubbate. Kanaaf waan biraa keessan galu hafuurri qulqulluun kun beekaadha. Hafuurri qulqulluu kana jalaa homtuu achiif as siquu hin danda'u. Namoonni baay'een hafuura qulqulluu gowwoomsuu barbaadu. Namoonni baay'een ergaa waan dubbataniif hafuura qulqulluu gowwoomsuu barbaadu. Namoonni baay'een hafuura qulqulluu akka ofii isaaniitii ajajanitti akka ofii isaaniitii sochoosanitti barbaadu. Hafuurri qulqulluun garuu akkas miti. Hafuurri qulqulluun kun waaqa ofii isaatiif waan hunda beekudha. Waaqa ofii isaatiif iddoo barbaachisutti waan hundumaa guutuu danda'udha. Malee hafuurri qulqulluun akka ebeluun nutti afuufee nutti afarsee afarsaa garaa garaatiin nutti qabee harka nutti qabee kootii isaa baasee nutti afarsee kun amma hafuura qulqulluu guutamtu jedhee hafuura qulqulluu karaa barbaadetti socho'u miti. Hafuurri qulqulluun cawaadha waan ta'eef hafuurri qulqulluun waaqa waan ta'eef yeroo itti nu barbaachisuttis hin beeka waan ta'eef hafuurri qulqulluun gara keenya hin dhufa jechuudha. Haaleluyyaa. Eenyummaa hafuura qulqulluu kan biraa hafuurri qulqulluun iddoo hundumatti iyyuu ni argama. Macaafa faarfannaa boqonnaa 139 lakkoofsa 7 kaastanii yoo dubbistan Daawit hafuura kee duraa eessanan dhaqa jedhee dubbachaa ture. Fuula kee duraa eessattan baqadha jedhee bantii waaqatti Siyoon ol ba'ee achi jirta. Iddoo lafa jalaa keessas Siyoon ciises achitti ni argamta. Ani eessatti si jalaa dhokachuu danda'a? Hafuura kee jalaa karaman dhaquu danda'a? Eessattu na baasa? Hafuurri qulqulluun iddoo addanta argama waan ta'eef. Hafuurri qulqulluu gowwoomsuu doomsuu hin dandeenyu waan ta'eef. Hafuurri qulqulluu iddoo hunduma keessa jira waan ta'eef. Eessan dhaqa jedhe? Hafuura kee duraa eessan dhaqa? Eessa yoon deemedha? Eessa durattis yoon baqadheedha? Kanaan hafuura kee jalaa ba'uu danda'u jedhee Daawitiin dubbate. Hafuurri qulqulluun iddoo hundumatti argama. Haaleluyyaa. Hafuurri qulqulluun kan biraa hafuurri qulqulluun iddoo hundatti erga argame hafuurri qulqulluun jireenya nama Yesuus Kiristoos amanate hunda keessattis ni jiraata. Jireenya warra Yesuus Kiristoosin amanan, warra Yesuus Kiristoosin beekan, warra Yesuus Kiristoosin jaallatan, warra Yesuus Kiristoositiin kabajan isaan keessatti laphee isaanii keessatti jireenya isaanii keessatti mana isaanii keessatti ni argama. Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 3 lakkoofsa 16 irratti isin mana qulqullummaa Waaqayyoo erga taatanii jedhee dubbata iddoo sanitti. Isin mana qulqullummaa Waaqayyoo erga taatanii Waaqayyo isin keessa erga jiraatee akka jirus immoo erga beektanii hafuura qulqulluu kana maal godhaadha? Kabajaadha. Hin beektaniire iddoo kennaafidha. Haleluyaa. Phaawulos Qorontos kuni
magaalaan Qorontos kuni namoonni achi keessa jiraatan tokkoffaan Qorontos kun ergaan Phaawulos barreesse magaalaa Efesoon keessa taa'ee kan barreesse warri Qorontos kun warra xobbee warra baay'ee ijoollee warra yeroo hundumaa aannanuma barbaadan warra dubbii jajjabaa gaafatti dubbatan hin dandeenyedha. Xobbee jechuun isaan akkasiiti. Warri kuni yeroo baay'ee laphee isaanii kana iddoo garaagaraatiif ergisu. Laphee isaanii kana iddoo garaagaraatiif kennu. Yeroo baay'ee jiruu isaanii kana wantoota garaagaraa keessa galchu. Maaliif magaalaan Qorontos kun magaalaa guddoo waan taateef, magaalaa daldalli garaagaraa keessatti daldalamuudha. Magaalaa teeknooloojiin garaagaraa keessatti bal'ate waan ta'eef magaalaa kana keessatti namoonni hafuura qulqulluu kanaaf iddoo hin qaban ture. Hafuura qulqulluu kana akka waan biraatti ilaalu ture. Isin mana qulqullummaa Waaqaati jedheen isaan mana qulqullummaa Waaqa erga ta'an immoo of dagatu. Mana qulqullummaa erga taatanii Waaqayyos isin keessa buufatee akka jiru hin beektaniire jedhee Phaawulos isaanitti dubbachaa ture. Waaqa isin keessa jiru kana hafuura qulqulluu isin keessa jiru kana kabajaa jaaladhaa ajajamaa fi abboomamaa fi jedhee dubbata. Warra xobbee kanaan hafuurri qulqulluun jireenya nama Yesuus Kiristoos amanate keessa hin dhabamu yeroo hundumayyuu ni jiraata. Haleluuyaa. Maaraa daalaa zeekira wabaaraa baadiyas. Hafuurri qulqulluun akkas keessa jiraatu yoo barbaadde amanatteerta waan ta'eef lapheen kee jireenyi kee mana qulqullummaa Waaqayyoo akka ta'e beeki. Haleluuyaa. Kan biraa hafuurri qulqulluun barsiisaadha. Hafuurri qulqulluun barsiisaadha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 14:26 irratti inni isiniif dubbatu hafuurri qulqulluun jedha. Inni abbaan maqaa kootiin ergu. Inni abbaan maqaa kootiin ergu. Waan hundumaatti isin barsiisa. Waanan isinitti hime hundumaas immoo isin hin yaadachiisa jedha iddoo sanitti. Inni isiniif dubbatu hafuurri qulqulluun. Inni abbaan koo ergu kun. Haleluuyaa. Waan hundumaa isin barsiisa. Waan tokkollee son taane. Waan lama son taane. Waan sadii son taane. Waan hundumaa isin barsiisa. Waan hundumaa eegus immoo isin hin yaadachiisa. Hafuurri sun maaraadhaa saadaakaadhaas. Barsiisadha hafuurri Waaqayyo. Akkamitti akka jiraattu, akkamitti baate akka galtu, karaa kamiin akka baatu, karaa kamiin akka milkooftu, karaa kamiin tajaajiltee bu'aa buusu akka dandeessu hafuurri qulqulluun si barsiisa. Eessaan deemtee bu'aa akka ati buustu. Akkamittoo jiraatte, akkamittoo tajaajiltee Waaqa akka gammachiistu, akkamittoo jiraatte, akkamittoo tajaajiltee boru tajaajilli kee abidda keessa darbee qoramee darbee badhaasa akkamitti sii kennisiisu akka danda'u. Ati hafuura qulqulluutti of kennite taanaan hafuurri qulqulluun si barsiisa. Raabaalaa zeekree jeenee meeraa baabaatii shiilaaraa kaadiyaas. Hafuurri qulqulluun ganama kana isin haa barsiisu. Sammuu keessan banaa, jireenya keessan banaa, ilaalcha keessan banaa waa'ee hafuura qulqulluutiif. Banaa waa'ee hafuura qulqulluutiif siqaa itti. Hafuurri qulqulluun kun isin barsiisa. Haleluuyaa. Raalaabaa kiraabaa jaana. Eelaa ta'u zeebee kiraabaa. Isin barsiisa jedhee waan hundumaas isin agarsiisa. Isin yaadachiisa jedhee. Haleluuyaa. Raalaabaa waan isinitti mee ture isin yaadachiisa. Isin keessaan dhabamu jedhee. Yeroo hundumaa isin gaggeessa hafuurri qollee. Haleluuyaa. Roobaa laabaa jaanaanaa maakaadiyaas. Liivaaraadhaa baazaalee kilebeediyaas. Haleluuyaa. Galanni maqaa isaatiif. Yesuus Kiristoos gooftaa. Kanaaf hafuura qulqulluuf bitama. Hafuura qulqulluutti siqaatti maxxanaa na barsiise hafuura qulqulluun narraa dambayni jedhaan. Hafuurri qulqulluun maal hojjete yoo nu keessa jiraate? Maal hojjeta hafuurri qulqulluun yoo nu keessa jiraate? Tokko dhugaa akka baanuuf nu gargaara. Dhugaa akka baanuuf. Dhugaa akka baanuuf nu gargaara yoo nu keessa jiraate. Hafuurri qulqulluun hojii ergamootaa boqonnaa 1:8 irratti hin beektu iddoo kana. Isin garuu hafuurri qulqulluun yeroo isin irra bu'u humna hin godhattu, humna ni fudhattu. Yerusaalemitti, Yihudaa hundumatti, mandara Samaariyaa amma handaara lafaatti deemtanii dhugaa baatuu koo ni taatu jedhe. Yeroo kam yommuu hafuurri qulqulluun isin irra bu'u jedheen. Mandara hundumaatti. Mandara amanetti, mandaran amanne keessatti. Ormoota keessatti amma handaara lafaatti dhugaa baatu koo hin taatu jedhee isaanitti dubbate.
isaanis waan ta'an argitaniitu. Hojii ergamootaa boqonnaa 2 lakkoofsa 1 kaastanii gaafa laaltan. Gooftaa Yesuus Kiristoos isaaniif waadaa kan galee ture. Annan deema hafuura koo isiniifan erga yeroo jedhetti. Guyyaa Pheenxeqoostee jedhamu guyyaa 50ffaa sanitti hafuura isaa ergeef. Namoonni baay'een gola keessatti kan hafan. Takkaa gadi ba'anii waa Gooftaa Yesuus Kiristoos kan hin dubbanne, waa'ee fannifamuu isaa kan hin dubbanne. Gaafa hafuurri qulqulluun mana isaan tokkummaadhaan walitti qabamanii kadhatan keessatti isaan hunda isaanii guutee kaan afaan garaa garaa dubbachiisee kaan raajii dubbachiisee hafuurri qulqulluun gaafa wajjin ta'u yommuu isaan irra buufatetti isaanis maal ta'an gara mandara hundumaatti deemanii nama 3 duratti kan qaaneffatan deemanii namoota 3,000 ol kan ta'an duratti dhugaa baatu Gooftaa Yesuus Kiristoos ta'an. Deebi'anii inni isin fanniftan suni isa kanadha inni akkana gochuuf humna qaba, aangoo qaba, har'a mirga baasaa jira. Kunoo inni nu wajjiniin jira, isatti amanaa, inni karaadha, dhugaadha, jireenya jedhanii dubbachuu jalqaban. Gaafa kam? Gaafa hafuurri Waaqaa dhufee isaan irra buufate. Hafuurri Waaqaa dhufee yoo namarra buufate sin callisiisu. Dhugaa baatuu taata. Haleluuyaa. Dhugaa baatuu taata. Gooftaa Yesuus Kiristoosin beeksifta. Ofii kee beeksifta osoo hin taane. Yesuus Kiristoosin beeksifta. Haleluuyaa. Galanni maqaa isaatiif haa ta'u. Hafuurri qulqulluun gaafa nurra buufate kan biraa maal hojjete yoo jettan, warra isaaf qulqullaaniif ni kadhata. Roomee boqonnaa 8 lakkoofsa 27. Hafuurichi akka jaalala Waaqayyootti warra isaaf qulqullaaniif ni kadhata jedha iddoo sanitti. Roomee boqonnaa 8 lakkoofsa 27 irratti. Warra maal ta'an? Warra isaaf qulqullaaniif, warra isaaf adda baaniif ni kadhata. Akka jaalala isaatti warra isaaf fo'amaniif, warra isa tajaajiluuf qophaa'aniif, warra isa tajaajiluuf fedha qabaniif, warra isa tajaajiluuf waamicha isaa inni waame keessummeessaniif maaraa ni kadhata, ni gargaara, ni kaasa. Lafa isaan kufanitti, lafa isaan dadhabanitti, lafa isaan mudhukanitti ni jabeessa, onnee isaanii deebisee haaressa. Hafuurri qulqulluun reedaa baazii kamooraa baatiyaas haaraa ganama kana tajaajiltoonni as keessa jirtan humna waraadhaa maqaa Yesuus Kiristoosiin, ba'aa maqaa Yesuus Kiristoosiin, hafuura Waaqaatti siqaa maqaa Yesuusiitiin. Hafuurri Waaqaa isiniif kadhata, hafuurri Waaqaa isin jabeessa, hafuurri Waaqaa xobbee ta'uu keessaa isin baasa. Jiidaalaa baabaa kaatooraa diidaa baaraa baatiyaas. Yaalaa baabaa baatiyaas. Ridala bakrebe jene bebetias. Haleluya. Isin baasa isiniif kadhata. Akka jaalala isaatti waan hojjetu hundumaa isiniif hojjeta. Haleluya. Haleluya. Mara la krebe jene mera bara badias. Kana hojii hafuura qulqulluu. Kana hojii hafuura qulqulluu. Maqaa Yesuus Kiristoositiin ganama kana warri tajaajilaa jirtan hafuura qulqulluu kana keessummeessa. Hafuurri qulqulluun kun isinirraa addan bahin yeroo hundumaa. Haleluuyaa. Looraa baakreebee jeenee mooraa baadiyas. Warra hafuura qulqulluu akka waan biraatti fudhadhan ilaalcha keessa sirreeffadhaa. Hafuurri qulqulluu Waaqadha. Hafuurri qulqulluun abiddaan mul'achuu ni danda'a. Hafuurri qulqulluun akka barbaadetti mul'achuu ni danda'a. Hafuurri qulqulluun ajjeesuu danda'a, kaasuu ni danda'a. Haleluuyaa. Loora baadaadii lawzeemee kaadanaa maakiraa baadiyas. Hafuurri qulqulluu kana fudhadhaa. Guutamaa yerootti guutameera kaleessa nan barbaachisu jedhina. Cuubameera kaleessa nan barbaachisu jedhina. Yerootti humna kana hidhadhaa. Humni kun isin gargaara, humni kun isin dabarsa, humni kun isin qajeelcha, humni kun isin wajjiniin jira, humni kun isin wajjiniin ta'a. Mara daba jeka bara luda bazika mora mahadika doze bekla badias. Hafuurri qulqulluun maal hojjete yoo nu keessa jiraate? Yoo dhuguma nu keessa jiraate hafuurri qulqulluun kadhata keessatti nu gargaara. Kadhata keessatti nu gargaara. Jireenya jiraannu keessatti nu gargaara. Yihudaa lakkoofsa 20 macaafni Yihudaa boqonnaan qabu waan ta'eef Yihudaa lakkoofsa 20 irratti hin dubbata. Macaafni Yihudaa kun kan barreeffamee fi warra
barsiisota sobaatiin karaarraa kaataniif barreeffame. Barsiisota barnoota sobaatiin warra raajota sobaatiin karaarraa kaachifamaniif barreeffame. Isaan karaatti deebisuudhaaf Yihuudaan ergaa isaa kana barreesse. Ergaa isaa kana kan barreesse isuma mataa isaati waan ta'eef. Yeroo baay'eetti of eeggadhaa, wanna akkanaarraa of eeggadhaa, barsiisota sobaarraa of eeggadhaa jedhanii yeroo baay'ee raajota sobaarraa akka isaan of eeggatan, akka isaan waaqatti jabaatan, akka isaan amantiitti ciman, akka isaan hafuura qulqulluutiin gaggeeffaman isaanitti dubbata. Haleluuyaa. Raalaa baakiraatiyaas. Hafuura qulqulluun yoo nu keessa jiraate kadhata keenya keessatti nu gargaara, nu wajjiniin ta'a. Yihudaa boqonnaa 20 lakkoofsa 20 ifama. Isin garuu jedha michoota koo amantii keessan isa hundumaa caalaa qulqulluu irratti dhaabamaatii cimaa jedha. Isin garuu yeroo jedhu kana ilaala. Kan biraa isaan garuu waan biraa kan ta'an immoo hin jiru jechuudha. Isin garuu michoota koo amantii keessan isa hundumaa caalaa qulqulluu irratti dhaabamaatii cimaa hafuura qulqulluudhaan gaggeeffamaatii kadhadhaa jedha. Raalaa baajaanaa kiraadiyaas. Isin garuu gaafa jedhu kana namoonni baay'een isaan faana kan turan hafuura qulqulluu kanarraa deebi'anii qajeelfama hafuura qulqulluu kana fudhachuu didanii gargaarsa hafuura qulqulluu kana jibbanii hafuura qulqulluutiin kadhachuu warri didan hafuura qulqulluutiin gaggeeffamuu warri didan hin jiru jechuudha. Barsiisota sobaa faana kan badan, raajota sobaa faana kan badan, karaa waan hin jaalanne irra kan deddeebi'an baay'een akka jiran iddoo kanatti nu hubachiisa. Kanaaf kadhata keessatti amantoota ni gargaara hafuurri qulqulluun. Tajaajiltoota ni gargaara hafuurri qulqulluun. Yeroo tajaajiltu si gargaara hafuurri qulqulluun, si wajjin hin jira hafuurri qulqulluun. Kana maal jenna inni isin garuu michoota koo jedhe. Michoota koo jedhe. Amantii keessan isa hundumaa caalaa qulqulluu irratti maal ta'a? Dhaabamaatii cimaa jedhe, irratti dhaabamaa jedhe. Hafuura qulqulluudhaanis gaggeeffamaa maal godha? Kadhadhaa, jabaadhaatti jiraadhaa. Raabaalaa shaataa baakaa duukraa baajaanaa maatiyaas. Kanaaf hafuurri qulqulluun nu keessa jiraate kadhata keenya keessatti nu gargaara. Tajaajila keenya keessatti nu gargaara. Nu gaggeessa, nu dabarsa. Maaroo kootoo sheebaalii baakiraatiyaas. Haleluuyaa. Galanni isaaf haa ta'u. Galanni isaaf haa ta'u. Nu wajjiniin jira hafuurri Waaqayyo. Waldaa kana keessa jira hafuurri Waaqayyo. Waldoolee garaagaraa walitti qabamtan kana keessa hafuurri Waaqayyo ni jira. Maabaraa sheekee beeree alaabaraa baadiyaas. Nu gidduu buufatee jira hafuurri Waaqayyo. Buufatee jira hafuurri Waaqayyo. Buufatee jira hafuurri Waaqayyo. Ganama kana hidhaa keenya kukkutuudhaaf buufatee jira. Ganama kana dhibee nurraa urgufuudhaaf buufatee jira. Ganama kana yaaddoo nurraa kaasuudhaaf buufatee jira. Haleluuyaa. Hafuura qulqulluun guutamuuf maal gochuu akka qabnu laallee ni xumura barumsa keenyarraa. Hafuura qulqulluun guutamuudhaaf tokko waa'ee hafuura qulqulluuf qabnu yookaan ilaalcha hafuura qulqulluutiif qabnu sirreeffachuu qabna. Yoon kana jedhu hafuurri qulqulluu waaqa ta'uusaa amannee fudhachuu qabna. Lammaffaan eenyummaa keenya osoo hambifatin kennuufii qabna hafuura qulqulluudhaan guutamuudhaaf. Eenyummaa keenya takka illee osoo hambifatin hafuura qulqulluutiif kennuu qabna. Roomee boqonnaa 6:13 dubbifadhaa. Eenyummaa keenya osoo hambifatin guutummaa qaama keenya osoo hambifatin waaqaaf kennuu qabna. Waaqatti dabarsineef kennuu qabna. Gaafa sana hafuurri Waaqayyoo dhufee nurra buufata. Gaafa sana hafuurri Waaqayyoo guyyaa guyyaadhaan nu guuta. Inni sadaffaan cubbuu keenya itti himachuu fi irraa deebuu qabna. Itti himachuu qofa osoo hin taane irraas deebuu qabna. Hafuurri qulqulluu guutamuudhaaf hafuurri qulqulluun qulqulluu waan ta'eef iddoo qulqulluu kana mijataa barbaada, laphee kophaa ta'e kana barbaada waan ta'eef cubbuu keenya itti himachuu qabna Waaqatti. Irraas deebuu qabna. Tokkoffaa ergaa Yohaannis boqonnaa 1:9 cubbuu keenya yoo isatti himanneedha inni amanamaaf qajeelaa waan ta'eef cubbuu keenya nuuf hin dhiisedha. Kanaaf hafuura qulqulluudhaan guutamuudhaaf cubbuu keenya himachuu qabna, irraas deebuu qabna.
hafuurri qulqulluun gaafa san nu guuta. Namoonni baay'een jibbiinsa of keessaa baasuu dhiisanii, namoonni baay'een soba of keessaa baasuu dhiisanii, namoonni baay'een hamii of keessaa baasuu dhiisanii, namoonni baay'een waan waaqni hin jaalanne waan xuraa of keessaa baasuu dhiisanii, namoonni baay'een waan hafuurri qulqulluun isaan abboomu hojjechuu dhiisanii kana hundumaa didanii garuu hafuurri qulqulluun akka isaan guutuu barbaadu, garuu hafuurri qulqulluun akka isaan cubuu barbaadu. Kuni baay'ee gowwummaa isa guddaadha. Baay'ee wallaalumsa isa guddaadha, kana beekaa. Waan waaqni sirraan jaalanne ofirraan baastu yoo ta'e, waan waaqni sirraan jaalanne hin dhiistu yoo ta'e, waan waaqni siif hin mirkaneessine, waan waaqni itti fayyadamisiin hin jenne kan hafuurri qulqulluun jedhe dhiistee kan kee hojjetta yoo ta'e, kan keetti fayyadamta yoo ta'e, kanan dhiistu taanaan hafuurri qulqulluu guutamuu hin dandeessu. Kana bari amanaa, amantuu, tajaajilaa. Hafuurri qulqulluun akka si guutu, akka si wajjin jiraatu, sirraa adda akka hin baane yoo barbaadde yeroo hundumaa cubbuu kee waaqatti himadhu. Yeroo hundumaa deebi'i, karaa waaqni jaalaturra jiraadhu, karaa waaqni jaalatutti gali. Masmara keessaa baatanii hafuura qulqulluu na guuti, narraa adda hin bahin hin jedhinaa. Dursaa waan ofirraa adda baasuu qabdan ofirraa baasa. Dursa cubbuu keessan ofirraa baasa. Dursa nama jibbuu keessan ofirraa baasa. Dursa sobuu of keessaa baasa. Dursa fakkeessuu of keessaa baasa. Dursa ilaalcha hafuura qulqulluuf qabdan sirreeffadha. Hafuurri qulqulluun gaafa san hunda keessanuu ni guuta. Maaraa baasheedhaa laakiraa baaraa laadiyaas. Kan biraa hafuurri qulqulluu guutamuudhaaf hafuurri qulqulluun amantoota hundumaaf akka kenname beekuu qabna. Hafuurri qulqulluun kun amantoota hunduma keessa akka jirus, keessas guyyaa guyyaadhaan akka guutuu qabus beekuu qabna. Namoonni baay'een hafuurri qulqulluun tajaajilaa qofaaf waan barbaachisu jedhu. Hafuurri qulqulluun namoota mana waaqaa keessa waggaa baay'ee turan isaaniif waan barbaachisu qofa se'u miti. Namoonni baay'een hafuura qulqulluu keessummeessuu kan danda'an ilaalcha isaanii yoo sirreeffatan, ilaalchi sunis immoo hafuurri qulqulluun kun waaqaa namoota hundumaaf kennamee, amantoota hundumaaf kennamee, namni gooftaa Yesuus Kiristoos akka amaneen hafuurri qulqulluu kana argachuu ni danda'a jennee sirriitti kana laphee keenya guututti amannee galfachuu qabna. Gaafa sana hafuurri qulqulluu guutamuu dandeenya. Kanan sirreeffannu taanaan hafuurri qulqulluu gonkumallee guutamuu, yeroo yeroodhaan cuubamuu hin dandeenyu. Haaleluuyaa. Galanni maqaa isaatiif haa ta'u. Inni dhumaa hafuura qulqulluudhaan guutamuudhaaf dheebochuu qabnaa, barbaaduu qabna. Yeroo hundumaa dheebochuu qabnaa, barbaaduu qabna. Efesoon boqonnaa 5:18 isin hafuurichaan machaa akkan jedhu hin dubbata. Qooda daadhii waynii dhugdanii daadhii wayniitiin machooftan hafuura qulqulluutiin machaa jedha. Dhugaatiin machooftanii of hin wallaalinaa, isaanis of hin balleessinaa. Qooda kanaa hafuura qulqulluutiin guutamaa. Hafuura qulqulluutiin guutamaa. Hafuura qulqulluutiin guutamuudhaaf dheebochuu qabna, barbaaduu qabna. Hin barbaannu yoo ta'e, hin dheebonnu yoo ta'e, hafuura qulqulluu guutamuu hin dandeenyu. Hafuura qulqulluu cuubamuu hin dandeenyu. Hin dheebonnu yoo ta'e garuu hafuura qulqulluu kana argachuu hin dandeenyu. Kanaaf ergaa guddaa ganama kanaan isiniif qabu. Hafuura qulqulluu guutamuu yoo barbaaddan wantoota amma tarrate kana hunda isaatiyyuu hojiitti ka'a. Hafuurri Waaqayyoon ganama kana osoo isin mana namaa keessa jirtan, osoo isin hojjechaa jirtan, osoo isin ciisaa jirtan, osoo isin Waaqa tajaajilaa jirtan, osoo sagantaa kana dhageeffachaa jirtan, hafuurri qulqulluun osoo isin kadhachaa jirtan isinirraa akka buufatu amanaa. Laaraa baajeenee meeklaa baajaanaa maali'a. Kana hundumaan shaakallu yoo ta'e, hin dheebonnu yoo ta'e, eenyummaa keenya osoo hambifatiin Waaqaan kenninu yoo ta'e, kana hundumaa gochuu hin dandeenyu, shaakalluu hin dandeenyu, jiraachuu hin dandeenyu yoo ta'e, bara hundumaa akka nama bishaan keessa dhaabatee dheebotuu, bishaan keessa dhaabatee maaloo bishaan dheebodhe jedhuu taana, goggogaa taana. Homaa wanti nuti hojjennu hundumtuu nuuf hin milkaa'u, nuuf hin bareedu, nu harkaa goggoga. Kanaaf hafuurri qulqulluudhaaf iddoo qabaadhaa. Hafuurri qulqulluu keessummeessaa. Har'a Waaqayyo gooftaan maccaa maallotti dubbate. Hundumti namaa sagalee Waaqaa dhaga'uu warri barbaadan sagalee Waaqaa dhaga'a. Waan hafuurri qulqulluun jedhu dhaga'a. Waan hafuurri qulqulluun har'a nutti dubbatu hundumasaa dhaga'a. Haaleluuyaa. Hafuurri qulqulluu eenyummaa isaa baraa sirriitti. Hafuurri qulqulluun nama hundumayyuu qixa ilaala. Nama hundumayyuu qixa beeka. Nama hundumtuyyuu mucaa Waaqayyoo akka ta'e hafuurri qulqulluun ni beeka. Nahalaa jeebaadii kadoora maazaa kiraabaa jaanaa maadiyas. Haaleluuyaa. Gooftaa maqaa Yesuus Kiristoositiin galanni siif haa ta'u. Barii ganamaa kana sin kadhadha gooftaa maccaa.
maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreeti isa du'a mo'ee ka'eetiin yaa Waaqayyo gooftaa maccaa dhaloonni kun yaa Waaqayyo maqaa kee maqaa Yesuus Kiristoositiin hafuura qulqulluutiin humna Waaqatiin kan cuubame haa ta'u ayyaana Waaqatiin kan guutame haa ta'u yaa Waaqayyo gooftaa maccaa hafuura keetti deebi'ee yaa Waaqayyo warri laphee isaanii goge warri jireenyi isaanii warri tajaajilli isaanii goge yaa Waaqayyo gooftaa maccaa maqaa Yesuus Kiristoositiin haa deebi'an maqaa Yesuus Kiristoositiin haa guutaman maqaa Yesuus Kiristoosiin karaa keettaa galan maqaa Yesuus Kiristoosiin warri immoo yaa Waaqayyo guutamuudhaaf karaa isaanii laphee isaanii sirreeffatanii yaada isaanii sammuu isaanii sirreeffatan maqaa Yesuus nama Naazreetiin yeroo isaan si kadhachaa jiranitti yeroo isaan si barbaadaa jiranitti maqaa Yesuus Kiristoosiin hafuurri kee budhee isaan guutuu haa danda'u hafuurri kee isaan keessaa buufatu hafuura qulqulluu dhaloota keetirra buufachuun yaa Waaqayyo gooftaa warra bitteen kanarra yaa Waaqayyo gooftaa irra buufachuun maqaa Yesuus Kiristoosiin fedhaaf jaalala kee nuuf haa ta'u fedhaa fi jaalala kee nuuf haa ta'u fedhaaf jaalala kee nuuf haa ta'u humni akka hafuura qulqulluutiin hin guutamne nu mormu jireenya keenyaan mormu maqaa kee maqaa Yesuus nama Naazreetiin kan waraaname haa ta'u maqaa kee maqaa Yesuus nama Naazreetiin kan diigame haa ta'u gooftaa koo waan diigdeef waan barbadeessiteef waan irraa kaafteef dhaloota kana yaa Waaqayyo ijoollota kana yaa Waaqayyo waan guuttuuf waan jajjabeessituuf waan ijaartuuf waan dabarsituuf galanni ulfinni guddaan isaa siif haa ta'u ulfaadhuu kabajame nu gidduutti argame sagantaaf irratti yaa Waaqayyo konferansii keenyaa fi kanarratti humniif ayyaanniif hafuurri kee maqaa Yesuus Kiristoos